Seenaa tana nama tokkotu iimeela irratti naaf erge. Seenaa ajaa'ibaati. Barumsa guddaa qabdi. Qalbii goggoydee namaa jiisti. Saahiba jireenyaa kan nurraa fagaachuu hin qabne nu yaadachiisti. Xiyyeeffannaan na hordofaa. Bismillahirrahmanirrahiim. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Amma dura dalagaa gaarii qaba ture. Mindaanis gaariitu naaf kafalamaa ture. Garuu addunyaan bakka takkaan dhaabbattu. Akka tasaa dhaabbanni dura keessa hojjedhu rakkoo hamtuu keessa seene. Dhaabbanni dura keessa hojjedhu rakkoo keessa seennaan hogganaan dhaabbatichaa gaaf tokko walitti nu qabee waan nama rifachiisu nuuf hime. Dhaabbanni keenya yeroof rakkoo jabduu keessa jira. Baajata gahaa hojii kana ittiin sochoosnu hin qabnu. Isin hojjettoonni dhaabbata kanaa yoo nu cinaa dhaabbattan dhihootti rakkoo tana keessaa ni baana. Yeroo muraasaaf mindaa isiniif kafaluu hin dandeenyu. Kanaafuu mindaa malee hanga humna keessaniitiin nu gargaaraa nuun jedhe. Nuti hojjettoonni dhaabbata kanaa madda galii biroo hin qabnu. Waan maatii ittiin bulfannu hin qabnu. Kanaafuu dalagaa biroo barbaadannee yoo arganne hojjetaa yeroo boqonnaa qabnutti dhufna isin gargaarra jenneeni san irratti waliif galle. Hojjetaan hundi magaalaa keessa faca'ee dalagaa barbaadachuu eegale. Anis CV kiyya dhaabbata hedduutti kennadhe. Yoo carraan hojii jiraate na beeksisaa jedheenii biraa gale. Hanga dhaabbanni tokko bilbilee na yaamutti taa'ee eeguu malee carraa biroo hin qabu. Dalagaan kiyya guddaan telefoona eeguudha. Telefoonni kiyya narraa hin fagaatu. Yeroo hundaa chaarjiin isaa guutuu ta'uu qaba. Sagaleen isaatis banaa ta'uu qaba. Yoo xiqqaate daqiiqaa 30 lafaa fuudhee ilaala. Homaa wanti bilbilamu hin jiru. Yeroo ala bahus qabadhee baha. Yeroo salaataatis bakka sujuudaa kaayee salaata. Osoma haala kanaan eeguu guyyoonni hedduun dabran. Torbaan itti aanutti na dabarse. An telefoona kiyya eeguun dhiisne. Dhaabbanni naaf bilbilees hin jiru. Gama kaaniin halkanii fi guyyaa rabbii kiyyatti booya. Yaa rabbii kiyya na milkeessi. Carraa hojii gaarii naaf banii jedhee isa kadha. Du'aayin tiyyas qeebalamtee guyyaa takka ni milkaa'e jedhee hawwiin eega. Garuu eedoo malee wanti haaraa naaf dhufe hin jiru. Mallaqni walitti qabadhee hanga tokko lafaa qabus osoma guyyaa guyyaan luqqisuu haphattee jirti. Waanuma xiqqootu na harka jira. Midhaan manaa qabus dhume. Ilmi namaa hanga danda'u yoo tattaafate rizqii rabbitu fida jechuu sirriitti beeka. Osuma kana beekuu lubbuun kokkeetti na galte. Midhaan manaa qabu yoo fixadhe, mallaqa lafaa qabus yoo fixe akkam ta'uuf deema. Karatti bahee kadhadhamu akkam ta'a. Malli natti badee akka malee yaaddawe. Gaafa tokko osoo yaada adda addaa sammuu keessa oofu, dahaba xiqqoo manaa qabu tokko yaadadhe. Dahaba kana fuudhee gurguruu qaba. Inumaa gatii gaarii naaf baasa. Hanga dalagaa argadhuuf ittiin dandamadha. Mana taa'ee maal na fayyada jedhee fuudhuuf lafaa ka'e. Wayita dahaba fuudhuuf achi hiixadhu. Faaya guddaa fakkaataa hin qabne kan yeroo dheeraaf irraanfadhee arge. Faayini gaariin fakkaataa hin qabne kun yeroo dheeraaf achi turee dhukkee uffatee jira. Wayita harkaan tuqu daaraan harkatti na dibame. Akka malee ofitti qaanfadhe. As fuudhee huccuu kiyyaan dhukkee irraa haxaa'ee qomatti qabadhe. Dur yeroo dalagaa qabu inshaallah gaafa tasgabbaa'ee qalbiin qaraa jedhee lafa kaa'e. Osoma guyyaan tasgabbaa'uun dhufin guyyaan muddamsuu natti dhufte. Jiruu duniyaa tolfachuuf jecha Qur'aana Rabbii irraanfadhee rakkoo jabduu mudadhe. Maddi rakkoo amma keessa jiru Qur'aana irraa fagaachuu kiyya akka ta'e hoggasuma hubadhe. Dahaba fuudhuuf dhufe achumatti dhiisee Qur'aana kiyya qabadhee deebi'e. Yeroof mallaqa xiqqoo numa qaba. Rizqii ammoo Rabbii guddatu fida. Kanaafuu Qur'aana Rabbii kiyya akka yeroo dheeraaf irraanfadheetti deebi'ee sammuu tiyya tasgabbeessuu qaba jedhee murteesse. Eega Qur'aanatti deebi'ee guyyaa lammaffaa keessa jira. Ganama yeroon bahee waajjira muraasa dhaqee wanti haarofni jiraachuu eega gaafadhee booda yeroo manatti deebi'ee hojii mana keessaan eeggatu ofirraa xumura. Achi booda hanga salaanni zuhurii gahutti Qur'aana kiyya qara'a. Haalli kun cinqaa fi hiraarii narraa buuse. Achi dura sa'a dheeraaf taa'ee yaaddawaa ture. Yaaddoon kun ammoo jabu na miidhe. Amma garuu Qur'aana Rabbiitiin saahiboomee cinqaa fi yaaddoo hunda ofirraa lafa kaa'e. Gaafa tokko Qur'aana qabadhee osoo qara'aa jiru, telefoonni hin beeyne tokko narratti bilbilame. Wantoota akkaan eegu keessaa tokko telefoona waan ta'eef daddafee kaasee gurratti qabadhe. Maashaallah, oduu gammachuu dhagaye. Waajjira tokkorraa dalagaan siif argamee jira, boru ganama qormaataaf kottu naan jedhan. Anis hayyee jedhee telefoona cufee sujuuda shukrii Rabbii kiyyaaf sujuude. Eegasii Qur'aanatti deebi'ee suuraa qara'uu jiru eega gabbuusee booda gama hojii mana keessaa deebi'e. Borumtaa waajjira irraa yaamame dhaqee waan isaan na gaafatan hundaa deebise. Waan ajaa'ibaa, waajjirri kun inumaa mindaa gaariin na qaxare. Alhamdulillah, galanni kan Rabbii guddaati. Dur lubbuun natti dhuftee hedduu sodaadhee ture. Amma mindaa gaarii qaba. Yaaddoon hundi narraa dhaabbattee jirti. Jiruu tiyya keessatti barumsi guddaan an argadhe yoo jiraate, saahiba jiruu gaarii Qur'aana Rabbii ofirraa fageessuun gaarii akka hin taane hubadhe. Qur'aanni hiraarii namarraa qulqulleessa. Cinqaa namarraa oofa. Saahiba namaa ta'ee nama bohaarsa. Barsiisaa namaaf ta'ee addunyaa akiraa nama milkeessa. Gaafa tasgabbaa'ee qara'aa jettee yoo Qur'aana Rabbii irraa fagaatte, abadan guyyaan tasgabbii dachii tanarratti hin dhuftu. Addunyaan ganda fiigichaati. Yeroo hundaa bakka hundatti Qur'aana Rabbii ofirraan fageessin.
Seenaa tanarraa barnoota guddaa argattan jedhee abdadha. Namoonni mudannoo jireenyaa kan muuxannoo gaarii namaaf ta'uu qabdan mail@farhiadam.com irratti naaf barreessaa. Seenaa keessan bifa gaariin qindeessee hawaasaan isiniif gaha. Namoonni seenaalee akkanaa hordofuu barbaadan chaanaala kana subscribe godhaa. Warri amma dura subscribe gootan ammoo laayikii fi sheer gochuun hin irraanfatinaa. Yaada yoo qabaattanis koomentii irratti naaf barreessaa. Fi amaanillah.